Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo. Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo. Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo. Ameen. Guyyaa har'aa Kiristoos humna nuuf haa ta'u malee ispiikarii malee sagaleen dhaga'amuu diduu danda'a. Kiristoos du'aa ka'ee humnaaf aangoo guddaadhaan seexana mo'ee seexana hidhee Addaamiin bilisa baasee nagaan har'aa eegalee ta'ee gammachuuf nagaan maatiiwwan Kiristoosiin kan jaallattanu yeroo keessan kadhannaadhaan tsoomaan waan gaarii hojjechuudhaan guyyaa 55 yeroo kana abdiidhaan eeggachaa kan turtan keessumaa guyyaa jimaataa ala owwaalamu fannifamee alanna owwaalamu sanaa imimmaaniin lapheen keessan hafuurri keessan akkuma guyyaa jimaataa waggaa 2000 dura gaafa fannifamee sanatti isinitti dhaga'amee boo'aa gaddaa kan turtan kunoo Kiristoos du'aa ka'eera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u, galanni isaaf haa ta'u, illee gammachuun galateeffama. Yeroo kana kan nuu kenne Waaqni keenya maqaan isaa ulfaatu. Akkam ooltan, akkam jirtu, akkam yoo nageessan. Yeroo kana kan nuu kenne adii uffannee akkanaan mana isaa keessatti walitti qabamnee halkan yeroonni du'aa kee kana mana qulqullummaa isaatti kabajuu fi waan hunda keessa ceenee asitti argamne Waaqayyoodhaaf galata galchaa fi Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Guyyaa har'aa mata dureen barumsa keenyaa Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 6 irratti akkuma caqasamee jiru inni asin jiru akkuma dubbate du'aa ka'eera kan jedhu. Inni asin jiru akkuma dubbate du'aa ka'eera. Resurrection, du'aa ka'umsa. Du'aa ka'umsa seenaa namaatti abdii ure. Du'aa ka'umsa hundeeffama amantii kiristaanaaf bu'uura ta'e. Du'aa ka'umsa ijoollee Kiristoosii fi maatiiwwan Kiristoosii fi du'a moonee akka jiraannu rakkinni gidirri qormaan adda addaa yoo nutti dhufe akkuma jara du'anii badanuutti abdii kutannee kan deemnu tun ta'in rakkinni gidirri hundumtuu darbee guyyaan jimaataa darbee garaffiin madaa'uun dhannaa dhangala'uun dhiigaa fannoo irratti fannifamuun sun hundumtuu dukkana fakkaatee barsiisaa keenya ala dhukkubsannu sanu fayyisu ala beelofnu sanu nyaachisu ala dadhabnu sanu jabeessu jecha isaatiin namoota dhukkubsatan isa fayyisu. Harka isaa irra kaa'ee jara dhukkubsatan kan fayyisu. Ancuura isaatiin gorora isaatiin isa janqabne ijatti banuu isa danda'u. Dubartii isee waggaa 12 guutuu dhiigni isee dhangala'u uffata isaa duwwaa tuqxee kan fayyise inni dhiigni isaa guyyaa jimaataa fannoo irratti anaaf isinii jedhee dhangala'e. Yeroo sana gaddine Yerusaalem irraa hafamte angafni lubootaa kan waa'ee isa kaan nan fayyisa jedhaa ofiyyuu fayyisuu dadhabee jedhaniitu
kunoo harkatti gashanne. Eenyu harka keenyaa baasaa? Aangoo keenyatti dhufee, kabaja keenyatti dhufee, namni hundumtuu nu dhaga'uu dideessatti kaatee, kunoo harka keenyaan baane qabanneetutti murteeffanne jedhanii gammadanii. Eega fannifanii booda fannisuu duwwaa miti. Namni kun maal akka inni godhu hin beeknu. Ana barattoota isaarraa dhaggeeffannu guyyaa sadiitti nan ka'a jedhee jiraati. Awwaala isaa eegsifanna jedhanii dhaqaniitu mootii biyyaatti himatanii. Egaa kana caalaan nanii kan qulqulluudha namichi kun cubbuu tokko an irratti hin argine jedhee tan haasa'ee ture. Isin garuu cubbuun isaa, dhiigni isaa nuuf ijoollee keenyatti darbu jettanii kakattanii nama kana kan fannisiisee ajjeese isin ammas akkuma barbaadan godhadhaa jedheen. Ajjeesuu duwwaa miti. Hangafoonni lubootaa jarri Ayhuudotaa kun walitti dhufanii kan godhani awwaala isaa jara muuxannoo qabanu rafiitiin jara hin kuffisne jara qaamni isaanii ciccimoo eegdota fidaniitu awwaala isaa eegsisan. Dhagaa guddaa gangashanii awwaala isaarra kaa'ani. Kanaan boodee gara kabaja isaaniitti deebi'uudhaaf ulfinaan ta'anii jiraachuudhaaf maqaan Yesuus Kiristoos akka waamamne gochuudhaaf waan danda'an hunda godhan. Dhugaa fannisanii, dhugaa awwaalanii, dhugaa balleessaniitu gammachuudhaan jiraachuuf yaadan. Guyyaa jimaataa dhugaan awwaalame. Guyyaa jimaataa namni isa fayyisuudhaaf dhufe qoricha isaa awwaale. Daandii isa gara samiitti nama geessu sana awwaale. Dukkana isaa filate. Ayhuudonni garaa jabeenyi isaanii. Kanaan booda gammadaa kaartaa isaanii taphachaa kokkolfaa gammadaa eessabbaa isaa ajjeesne awwaalle kanaan booda jedhani. Barattoonni Yesuus hin bu'ani, hin gaddani. Nama walitti iyyuu qabuun dhabanii namootuma muraasa duwwaatu fannoo isaa sana lannifannifamu iyyuu haadha isaa giiftii keenya maaramiidhaaf qulqulluu Yohaannisiif namootuma muraasa duwwaatu amma fannoo fannifamee jiru sanatti duukaa bu'e. Jarri kaan hin sodaatani. Eega barsiisaa keenyatti amma nagaraa jabaatanii nuun immoo yoo nu qaban maal nu godhu jedhanii sodaatani. Gabaashan guutuu kan nyaachise guyyaa jimaataa namuma muraasa qubaan lakkaa'amu duwwaatu amma fannoo qaraaniyoo sanatti duukaa deeme. Guyyaa rakkinaa namni isa biraan dhaabbanne. Guyyaa rakkinaa maaloo anaan na fayyiseeraatii gadhiisaa namni jedhee haasa'e tokkollee hin jiru. Innis Isaayyaas boqonnaa 53 irratti akka labsame. Akkatuma messa qalamuudhaaf deemuu callise. Gaafa isaatiin illee asii achi jedhee of baasuudhaaf akka hin tattaafannee numa callise. Humni isaa shomboqqoo laaffatee jirullee cabsuu akka hin dandeenye numa callise. Inni Suraafeelii fi Kiruubeel irra taa'ee qulqulluu jedhamee abbaaf hafuura qulqulluu wajjin galanni isaa galu suni mukarratti fannifame. Mukarraa addaan firee sana baasee nyaachuusaa du'a ofitti finnaan nyaata jireenyaa kan ta'e Yesuus Kiristoos nyaata nuu ta'uudhaaf, nyaata lubbuu nuu ta'uudhaaf, jireenya nuu ta'uudhaaf fannoo irratti mukarratti fannifame. Addaam
cubbuun firee mukaa sana baasee nyaachuunsaa simboo Waaqayyo uffisee jiru irraa fageessee gara salphinaatti isa darbannaan ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos simboo sana nuu deebisuu nuu uffachiisuudhaaf masqala irratti qullaasaa fannifame. Namni Yesuus Kiristoosin qullaasaa fannifnaan aduun dukkanasee aduun ifasee dhowwattee dukkanoofte. Urjiinis gara dhiigaatti jijjiiramtee addeenyi lafatti harcaanii dukkanaa'e. Wanti hundumtuu akka hin taane ta'ee lafti raasamtee awwaalli banamtee golbaamni maqdasa keessa jiru tarsa'ee iccitiin maqdasa keessa jiru sun hundumtuu ba'ee mul'ate. Seera haaraa, sirna haaraa, abdii haaraa, karaa haaraa dhufuudhaaf dhugaan hin callisee owwaalame. Garuu owwaalamee dhafne. Inni akkuma dubbate du'a mo'ee ka'eera, galanni isaaf haa ta'u. Akkuma dubbate inni as hin jiru du'oota keessan barbaadinaa. Akka nama laafaatti, akka nama humna hin qabaannetti calliseetu du'e. Garuu achumaan callisee hin hafne. Akka dargaggeessa isa humna qabu ala waynii dhugaatii dhugee jedhu halkan walakkaa humna cimaadhaan dammaqee ka'uu dhagaa kana narraa garagalshaa biyyoo kana narraa urgufaa utuu hin jedhin eegdota kana achi narraa fageessaa utuu hin jedhin ወተንሳ እግዚአብሔር ከመዘንቃ ንብሯል። ቁልቁልች ዳዊት ዱርሴ ወጋ ኩመዱራ አኩመ ዱበቴ ቦቆና ፋርፈናሳ ፋሩ ቦቆና ቶርባተሚ ቶርባ ቆዱ ቶርባተሚ ሰዴት ለኮፍሳ ጃተሚ ሸን ጃተሚ ጃአረት ዋቀዮ akka dargaggeessa humna qabuu tokko akkasa wayniidhaan uffatee rafee dammaqee ka'uu Waaqayyo du'aa ka'ee jedha. Waan majaajibsiisuudha. Namoonni tokko tokko iccitii kana hubachuu hin danda'an. Waaqayyo keessaniin du'aayii jedhu. Kan keenya Waaqayyo du'uu hin qabnu jedhu tokko tokko hin beekanu iccitiin kun iccitii guddaa. Iccitiin du'aa ka'u kun iccitii isa guddaa. Akka kiristaanaatti inamanna du'aa ka'umsa kee gaafa jennuun nuyis akka cuuphaadhaan si fakkaannee akkasuma immoo gaafa kiristaanni bishaan keessa gale xabala keessa galee cuubamu gadi akka keessa galu isaa wajjin owwaalamu gaafa immoo achi keessaa ba'u du'a isaa akka ni du'aa ka'e nuyis du'aa ka'uu abdii akka qabnu agarsiisne manni kiristaanaa keenyaa du'aa ka'utti amanti. Bu'uurota amantaa shanan keessaa doogumaa isa jennu keessaa inni tokko iccitii du'aa ka'uuti. Iccitii du'aa ka'uun kun the founder of the religion yookaan amantii jara hundeessan keessaa Hinduizimii isa ta'u, Zoroastrianizimii isa ta'u, Shantiizimii isa ta'u, amantaa kamillee yoo ilaalle jarri ittiin waamamanii jarri hundeessan eega hundeessanii booda du'aniiru. Owwaalli isaanii, lafeen isaanii, afteen isaanii boolluma keessa jira. Kan Yesuus Kiristoos garuu inni du'a mo'atee ka'ee jira. Innanii fi isinitti amannu Yesuus Kiristoos garuu
du'a mo'atee jira. Duuti isa qabachuu hin dandeenye. Jarri isa fannisan, jarri sobaan isa rarraasan, jarri sobaan dhugaa kana reebanii soba isaanii dhugaa fakkeessanii jiraachuu barbaadan hin milkoofne. Dhugaan ilma waaqaatii akkuma jedhu sabni keenya. Dhuguma dhugaan ilma waaqaati. Dhugaan immoo hin qallatti malee maaliin taatu jedha sabni keenya. Hin cittu jedha. Dhugaan kun qallattee guyyaa jumaataa namni dhugaa seedhaa ba'u dhabameetu dhugaan kun fuulduree namaatti dhugaan kun fira dhabdee dhugaan kun nama seedhaa haasa'u dhabdeetu fannifamtee awwaalamtee jara keenya. Guyyaan jimaataa abbootiin amantaa gaafa jedhanii Waaqayyoo seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irratti nama akka inni uume qaqasee jira. Waaqayyoo akkaataan inni nama uume sanarra akkaataan inni nama ta'ee namatti hin fayyisetiyyuu nama ajaa'ibaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti Waaqayyo addunyaa kana akkanumatti jaallatee jedha. Toluma jaallatee jedha. Waa tokko addunyaa kanarraa utuu eegin jaallateedha. Sirraa waa tokko utuu eegin si jaallate Waaqayyo. Narraa waa tokko utuu eegin na jaallate Waaqayyo galanni isaaf haa ta'u. Qeesii ta'ee na tajaajilaa, faarfattuu ta'ee na tajaajilaa jedhee miti. Dhufnee asitti walitti qabamnee sagalateeffannaa jedhee miti. Akkanumaan jaallate. Waa tokko nurraan eegine. Jaalalli akka kana. Jaalalli namaa amma alaa arginu. Na jaallattaa jedhamaa deddeebisaniiyyuu wal gaafatu, wal shakkus tokko tokko. Inni dhiiraa ishee dubartiidhaan, isheen dubartii isa dhiiraadhaan na jaallattaa waliin jedhu. Abbaan manaa haadha manaadhaan gaariin wal jaallachuun. Ijoolleen haadhaan, haati ijoolleedhaan, abbaan ijoolleedhaan jaalalli irra deddeebi'anii walii ibsu dhaga'uu barbaadu. Akka inni na jaallatu dhaga'uu barbaada. Akka isheen na jaallattu dhaga'uu barbaada jedhani. Gaafa waa kennanu isa sanarraas immoo waa eegu. Ani yeroo hundumaa tanin iyyuu si jaalladha deetanin iyyuu sitti maatinaan hin jettuu nan dhaggeeffachiistuu sirraa dhaga'uu barbaadaa jedhaniitu walirraa dhaga'uu barbaadu. Angatii si jaalladhuufiin kana sii kenne ati gatii nan jaallannee fi waan aan kennituu maalamman siin jedhutti na eegdaayii jedhu. Ala kennanu isa sanarkaa immoo fudhachuu barbaadu. Jaalalli inni kun garuu isa addaati. Toluma akkanuma waa tokko sirnaa utuu eegin akkasumaan nama jaallachuu. Jaalalli akkanaa eessattuu argamu. Haatillee yeroo rakkinaa ijoollee ishee kan irraanfattu. Abbaan yeroo rakkinaa ilma isaa kan irraanfatu. Jaalalli inni qaraani'oo kun garuu jalqabaa Waaqayyo samiif lafa kana uume jedhee dhiiraa fi dubartii godhee nama uume eega jedhee booda Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko irratti immoo innumti duraan ture sun Waaqa biranni ture sun jechichi innumti Waaqa ta'e sun jechichi inni ifa ta'e jechichi inni dukkanni isa mo'achuu hin dandeenye jechichi nama ta'eetu Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko jalqabee akka dubbifame jaalala namaatiif kenname. Dhugaa ta'ee gara lafa kanaatti dhufe. Daandii ta'ee gara Waaqayyoo kan ittiin arginu.
isa samiirra jiru iccitii kana kan nutti himu ta'ee dhufe. Gidduu kana miidiyaa addunyaa kanarratti waan deemuun argitanii namoota gara muunii kana maayilli ji'a kana wal deeman argitaniittu maayilii meeqa deeman? Meenatti maayilii meeqa namni gara ji'a kanatti ol ba'ee muunii kanatti jechuudha gara deemanii namoonni 4 arra galanii miti lafa bu'anii arra lafa bu'anii kaleessa Saturday maayilii meeqa deeman? Seenaa namaa keessatti fageenya amma kana namni deeme hin jiru. Konkolaataan isa ta'u xiyyaaraan balaliitanii deemtanii jirtan ispiidii isaa hin beektu. Inni kun immoo maayilii 1000 meeqa parahaa ol deema. Isa sana amma dandeettiin namaa amma sana jechuudha. Inni kun isa namni ofii isaatii yaaleedha. Inni samiirraa dhufe gara samiitti ol ba'e. Maayilii meeqa ta'a teessoon isaa sun? Inni samiirraa nama ta'ee dhufe kun isa malee kan gara samii kanatti ol ba'e kan hin jiraanne. Innis immoo isa samiirra jiru kan nutti hime ilma abbaasaa kan ta'e Yesuus Kiristoos. Maayilii meeqaan wal nu fudhate mootummaa isaatti? Daandii nuu ta'ee isa samiirra jiru kottaa gara kootiin gara mootummaa kootti galaa nuun jedhee gara isaatti wal nu fudhate. Ofii gadi bu'eetu nuun immoo wal nu baase. Galanni isaaf haa ta'u. Ala kufnu namni nu beekullee nurra jetee darba malee ala kuftan namni wal isin qabu hin jiru. Yoo danda'e hidhii isaa isinii xuuxa. Achumatti isin ilaallatee duriyyuu alanni akka kana kaatu ala seen akka kana kaattu baay'ee hin jaallannee ture kunoo kanarra geesse gaa jedhee deebi'ee isin hamata malee wal isin hin qabu. Namni ala dhaabbattanii jirtan isin gargaara malee ala isin kuftan eenyuyyuu wal isin hin qabu. Yaadattu miti namicha isaa waggaa 38 siree irra ciise sana. Gaafa Yesuus Kiristoos gara isaatti dhaqu fayyuu barbaaddaa innaan maal jedhe nama hin qabu jedhe. Ala kufu ala ciisu jiru. Anuma jirru na qabaa na gadhiisaa jenneetu iyyina malee ala qabamnu immoo kan qabnaan qaboon guunne gadhiisnaan maaloo jedhe namni keenya. Bakkee guutte jedhamti. Qaamni keenya nagaan alatti dhaga'amu waanuma hin kufne fakkaanna. Garuu dhukkuba amma tokko waanuma tokkotiyyuu dhufee sireerra nu oolche. Isa tuffatamee isa dadhabee jiru qaama keenya kana qaama isaa godhate. Maqaan isaa ulfaatu. Nama ta'ee nama nu godhe. Du'aa ka'umsi isaa waan ajaa'ibsiisaadha. Du'aa ka'umsi gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos jireenya Addaam sanaa wajjin walitti dhufee wal fakkaata. Addaam inni duraa du'a nutti fideetu waaqarraa nu fageesse. Addaam inni lammaffoo inni jedhame gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'a isaatiin jireenya nuu kenneetu gara mootummaa isaatti wal nu kaase. Galanni isaaf haa ta'u. Abdii isa kanaan deddeebinaa jechuudha. Jireenya isa kanaan jiraannaa jechuudha. Qulqulluun Phaawulos ergaa isa Qorontos isa jalqabaa boqonnaa 15 irratti waa'ee du'aa ka'umsa kanaatu ragaa kaasa. Ragaa ta'ee dubbata. Maatiyoosis, Maarqoosis, Luqaas, Yohaannisis waa'ee
du'aa ka'umsa kanaa ragaa ba'an. Maariyaam isheen Magdalaa sun dhattee walli duwwaa tafuusaa ragaa baate. Eega du'aa ka'ee booda immoo barattoota isaatti mul'ate nagaan isiniif haa ta'u jedhe. Nagaan Waaqayyo hunda keenyaaf haa ta'u. Jarri gadditanii turtanii guyyaa jimaataa gammadaa inni du'a mo'ee ka'eeraa jedhaniitu ergamoonni Waaqayyoo ragaa ta'aniitu dubbatan. Ergamoota Waaqayyoo caalaa wabiin ragaa ta'uu kan danda'u hin jiru. Kunoo hin jiru kottaa laalaa. Inni jiraataa ta'etu jiru jedha du'an keessaa maasa barbaaddu jedhani. Duuti isaa sun sababa qabaa ture. Duuti isaa sun barbaachisaa tures. Du'a isaa malee jireenya bara baraa argachuu hin dandeenyuuf ture. Inni yoo du'e malee immoo cubbuu keenyarraa qulqulluu ta'uu hin dandeenyu turre. Wareegama kaffalamuu qabu. Abbootiin keenya jarra amantaadhaan cimoo waa'ee guyyaa jimaataa sana ala yaadatan garaffii inni garafame rakkinaa fi gidira isarra ga'e gaafa ilaalan cubbuun namaa akka ulfaataa akka ta'e hubanneedha. Isa kana immoo nama keessaa kan kaffaluu danda'u gatii kana kaffalee Addaamii fi ijoollee isaa bilisa baasuu kan danda'u hin argamuu ture. Kan kana gochuu danda'u ilma Waaqaas ilma namaas kan ta'e sanyii Abrahaam irraa sanyii Daawit irraa jedhamee kan lakkaa'ameef dhaloonni isaa giiftii maaramee irraa fooniin abbaa lafaa malee kan dhalatee waggaa 33 walakkaa irratti fannoo irratti isa fannifame Iyesuus Kiristoos duwwaadha jechuudha. Dhiigni isaa sun cubbuu keenya hundumaa nurraa miice nu qulqulleesse. Galanni isaaf haa ta'u. Awwaalamuun isaa sun fooniin awwaala keessa lixuu malee lubbuu isaatiin Si'ool dhaqeetu Addaamiin Elohee Elohee lama sabaqtaanii yaa gooftaa koo yaa waaqa koo maal dhiistee gaafa inni jedhu ani koo waaqa seetaniin iyyuu amma walaa utuun itti siquu irraa fagaadhuutu namoo asumaas konfiyuuzii ta'ee ture akkuma jireenya bara kanaa kana konfiyuuzii ta'ee ture alan itti siqu waaqa fakkaata alan immoo irraa fagaadhu dadhaban beelaa alanni beela'u sanas dhagaa kana iyyuu biddaan boonuu godhi hin nyaanna iyyuu jedhee qorateenii ture. Amma guyyaa jimaataa sana tuttutti siquu irraa fagaatuudhuma akkanaan ture. Elohee Elohee lama sabaqtaanii yaa gooftaa koo yaa waaqa koo maal dhiistee jedhe yaa abbaa koo maal dhiistee jedhe. Inni kun akkuma jara kaanii namaayii jedhee booji'achuu isas immoo foonsaa lubbuu isaarraa addaan baasee Si'oolitti galchachuuf gaafa deemu qilleensa irratti achumaan takaalee hambiseetu isachitti booji'ee qabeetu manne isaa lafanni itti mootii ta'ee jiraatu Si'ool sana keessa lubbuu jiranu ijoollee isaa bilisa baase. Ijoollee Addaam hundumtuu bilisa ba'an. Kanaan booda humni du'aa dadhabee jira. Humni du'aa badee jira. Yaa du'aa humni kee eessa jira? Kanati laphee namaa cabsitu kan laphee namaa waraantu. Amma mo'amtee jirtaa jedhee qulqulluun Phaawulos akkuma dubbatetti jechuudha. Duuti mo'ame. Si'ool qullaatti hafte. Qabeenya see hundumaa hin booji'e Iyesuus Kiristoos. Si'ooliin duwwaatti hambise ijoolleen Addaam hundumtuu achi ba'anii gara mootummaa Waaqayyootti ce'an. Nu ceesisee jechuudha. Faasikaa jechuun ce'umsa jechuudha. Du'arraa gara jireenyaatti ce'uu jechuudha. Faasikaa jechuudha. Du'arra darbuu jechuudha. Nu ceesisee olaantumaa messi
Baradurani sana kakuu moofaa keessatti Ayuudonni garbummaan ala qabamanii turan sana waaqattana iyyatanuu jarri gooftonni isaanii sun cubbuutti baay'isanii gatii turanii fi Waaqayyo kadhannaa isaanii dhagayeetu mallattoo kenneef. Mana isin keessa jiraattan hoolaa tumaamessa bitaatii qalaa. Qalaatiin dhiiga isaa maqaanii keessanitti yookaan maal jenna maqaanii lama miti balbala kana kan ittiin qabsiifattan utubaan isa walakkaati. Iddoo biraatti immoo maqaanii jenna utubaan isa kana isa walakkaa dhadhaabbatudha. Inni balballi sun ittiin qabatee jiru sun iddoo tokko tokkotti maqaanii jedhama. Inni godisaa goobinii inni jedhamu isa gobaati. Inni Qarmaammattis jira gunoo har'an dhagee kanas gaariidha. Garuu walii galleerraa isa balbala qabu bitaan mirgaan isarratti dhiiga tumaamessa kanaatti diba ittiin jedheen. Yakkuu kana seera kanaan ergamaan du'aa hin dhufa. Mana maqaanii kanarratti dhiiga hin qabaanne hangafa isaanii ajjeesaa. Kanaafuu isin iccitii kana qabadhaa. Balbala keessanitti waan diimaa kana dhiiga kana dibadhaa ittiin jedheen. Tole jedhanii Ayuudonni walitti himanii keessaa walitti himanii tumaamessa qalanii dhiiga isaa maqaan isaanii kanatti diban balbala isaanii irratti. Halkan sana ergamaan du'aa dhufee kan dhiigni sun hin tuqne mana jarri keessa jiran jara kaan dhiira isaanii isa hangafaa jara ajjeese. Hangafa isaanii jala ajjeese. Ganama laka'an hundumtuu mana isaanii keessa reeffa jira. Jarri tumaamessa sanaanii dhiiga maqaan isaaniitti dibani garuu boo'ichi gaddi duuti mana isaanii hin galle. Inni kun fakkeenya ture, gaaggidduu ture. Isa dhufuuf jiruuf gaaggidduu. Inni dhufuuf jiru, inni qaamni inni dhugaan Yesuus Kiristoos. Dhiiga isaatiin addunyaan kun darbuusaa, fayyuusaa, du'arra ce'uusaa kan agarsiisu ture. Fakkeenya kana nuu kaa'e. Waaqayyo karaa beeknuunis karaa hin beekneenis nu barsiisa gatii ta'eedhaaf. Kakuu moofaa keessatti abdii godhatanii eegaa turan akkuma nuyi amma bara sana akka nama jirutti dhugaa baanu Yesuus Kiristoos du'aa ka'uusaa jechuudha. Kanaaf Kiristoos hin kaafamne yoo ta'e lallabni keenyaaf amantiin keessan faayidaa hin qabu jedhe qulqulluun Phaawulos ergaasaa gara Qorontos isa jalqabaa boqonnaa 15:14 irratti. Inni kun maal agarsiisa? Dhugumatti Yesuus Kiristoos du'aa ka'uusaa agarsiisa. Ala sanaaf filsafannaa yookaan filoosofii Giriikii Ateens kan Roomaa aangoo isaanii cimaa gatii tureef akkuma amma bara kana Ameerikaan aangoosee cimaa ta'ee jiru bara sana immoo kan jara Roomaatu cimaa ture. Jara keessaa immoo kan duutiyyuu namni eega du'ee boodachumaan tortoree badaa jedhanii amananu turan. Jara keessaa Yesuus Kiristoos duukaayyuu bu'ee kan barachaa ture Toomaas namicha jedhamu tokko ture barataasaa. Du'aa ka'eera Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee jennaan lakkii maal akkamitti taa'u kun jedhe. Kan inni ijoollummaa isaatiin barachaa ture namni ammuma jiru duwwaa irratti. Eega du'ee booda mootummaa irraa citizenshipiin amma taaksii kaffallu jira miti
amma taaksii hundumtuu citizeniin isteetii keessa jiru biyya keessa jiruudhaaf taaksii yookaan maal jenna taaksiidhumaa kaffaluudhaaf dirqaman nurra jira. Amma sooruma baanutti jechuudha namni hojjetu hundumaa garuu eega namni du'ee booda duties responsibilities hin qabu. Owwaalamnaan dhume jechuudha. Dargaggeessa isa ta'u adulloomus umurii kamittiyyuu yoo ta'e fanaraaliin isaa eega raawwatee booda file is closed. Addunyaa kana irratti jechuudha. No right, no duty. Dhume jechuudha. Akka kiristaanaatti garuu mootichi Yesuus Kiristoos mootummaan isaa lafa kana duwwaa irratti miti jechuudha. Eega lafa kanarraa du'aan boqonnee boodallee lubbuun keenya jiraattu mootummaa isaa taate jechuudha. Galanni isaaf haa ta'u. Mootummaan isaa isa lafa kanarraa duwwaa utuu hin ta'in amma nu lubbuun jirrutti utuu hin ta'in eegaa foon keenya lubbuu keenyarraallee addaan baatee booda Yesus mootii lubbuu keenyaati jechuudha. Kanaaf du'a mo'atees ka'e. Mootummaan isaa bara baraan gatii ta'eef nuyi jireenya foonii keenyaan ala jirru yeroo nuu kenname kanatti seera isaaf abboommi isaa eegnee jiraannaa yoo kufnes yoo dadhabnes akka gooftaaf akka garbichaa garbaa garbittii taanee miti kan ittiin jiraannu jechuudha. Yoo cubbuudhaan dadhabnee kufnes gooftaan nu dheekkama bakka kanaan booda hin jiru jennee akka nu irraan fagaanne hafuura abbaa jennee ittiin waammannu sana nurra oolchee jechuudha. Galanni isaaf haa ta'u. Kan gooftaaf kan garbittii miti. Hafuura nuyi abbaa jennee ittiin waammannu yaa abbaa keenyaa jennee ittiin waammannu abbaa fi ijoollee ilmaan ijoollee isaa akka taane innis abbaa keenya akka ta'e hafuura kana nuu kenneetu jira jechuudha. Inni kun kenna guddaadha. Ijoolleen yoomiyyuu yoo dogongorte yoo kufte yoo cabde yoo qodaa cabsite yoo seera abbaa haadhaa dhiiste mana abbaa mana haadhaatii baateen deemtu. Ijoolleen ijoolleedhuma to'annaa abbaa to'annaa maatii jala jiru jechuudha. Nuyis immoo akkanuma yoo cubbuudhaan dadhabdanii kuftan cubbuu hin hojjetinaa. Cubburraa of eeggadhaa nuun jedha. Yoo dadhabdanii immoo cubbuu hojjettan abdii kuttanii achumaan hin badinaa immoo nuun jedhee abdii nutti ture. Galanni isaaf haa ta'u. Abbaa akkanaati. Inni kun maaliif eega tokkicha cuuphaadhaan du'a isaatii wajjin fakkaannee cuubamnee bishaan keessa gadi buune. Akkasuma bishaan keessaa immoo ala wal baanu cuuphaa sana keessaa immoo ala wal baanu du'aa ka'umsa isaatiin isa fakkaannaa. Kanaafuu ayyaanni du'aa ka'umsa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos yoo cubbuullee hojjettan kan isinii dhaabbatu jira jedhe. Isa abbaasaa dura samiitti dhaabbatee jiru mirga isaa inni jiru sun jedha. Mirgi harkaa irreen harkaa utuu qaama isaarraa addaan hin bahin isa dhiyaate fageessee isa fagaate dhiyeessuu akkuma danda'u. Fannoo deeka Maariyaam mirga kee samiirraa naa ergi akkuma inni jedhe. Mirga keessan harka keessan diriirfattanii isa fagaate ofitti dhiyeessitu isa dhiyaate immoo ofirraa fageessitu. Akkasuma mirga kee naa ergi abbaan ilma isaa
utuu sarraa addaan hin bahin gubbaarraa utuu hin irratin godaasa nama ta'uu isaatii utuutti hin dabalamin sammuu namaatiin yaada namaatiin hubannoo namaatiin adda karaa ta'een ilmi isaa tokkichi Yesuus Kiristoos dhufeetu gadi bu'ee nuun immoo wal nu kaase jechuudha. Kanaan booda cubbuu keenyaan gadi bu'uun nurra hin jiraatu. Kanaan booda akka namoota abdii kutanii dukkana keessa deemanii miti. Yoo firri keessan isin jalaa boqote du'e akka jara abdii hin qabaanne fuula isaanii of jalaa madeessanii laphee isaanii dhahanii daaraarra gangalatanii iyyanii abdii kutanuu sana utuu hin ta'in gara Waaqaatti deemee jiraate nuyis gara isaatti deemna jennee abdii akka orannuuf mallattoo nu kaa'ee jechuudha. Kiristaanonni awwaala booda jireenya haaraa kan jalqabamu jira jennee akka yaadnu nu taasisee jechuudha. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf amantaan kiristaanaa amantaa kanarraa adda. Waa'ee du'aa ka'umsaa amannee amansiisnaa jechuudha. Barannee barsiisnaa jechuudha. Eenyuun fakkeenya godhanne eenyu akka du'ee du'a mo'atee ka'e Kiristoos akka du'ee du'a mo'atee akka ka'e nuyi isin kaana jennee kaalaandarii adda addaatiin jarri kaan torban darbee kabajanii oolanii nuyi immoo amma har'a kabajanna. Waa'ee dhuma kaalaandarii addaan ba'umsa malee ayyaanichi tokkichuma miliyoona hedduudhaan addunyaa kanarratti du'aa ka'umsa Kiristoos kan amanan baay'eedha jechuudha. Miliyoonaan jechuudha. Amantaan kun qormaata qaba. Guyyaa jimaataa qaba. Jireenyuma keenyatti. Akka dhuunfaa keenyaattis, akka sabaatti, akka hawaasaattis qormaanni baay'een jira. Dhugaan keessan isin jalaa yeroo inni dhokatu. Dhugaan keessan namni baasee abaluun naa haasa'uu danda'a, dhugaan aba'uu danda'a jettanii eegdanu wabii naa ta'a naa dhaabbatee dhugaa koo naa baasala jettanu isinitti galagalee dhugaa keessan isin jalaa dhoksu. Qalbiin keessan isin jalaa cabee egaa maalan qaba jettanii guyyaa jimaataa isinitti fakkaatee akkuma guyyaa jimaataa dhugaan keessan owwaalamtu jira. Akka sabaattis dhugaan sabaa yeroo owwaalamu jira. Waggoota baay'eedhaaf olola sabaa gaggeeffamee sabni guddaan maqaan isaa badee dhugaan isaa jaraa owwaalamee yeroo amleensaa cabee mogoleensaa cabee dadhabee guyyaa jimaataa ta'utu jira. Guyyaan jimaataa guyyaa dhugaan owwaalamte. Garuu abdiin kunnu abdii siin kutinaa. Guyyaan sanbataan dhufa. Guyyaan du'aa ka'umsa. Guyyaan dhugaan baatu jirti jechuudha. Tokkoon keessan guyyaa jimaataa of keessatti qabdu seenaa keessan keessatti. Namattis kan hin himne, firuma keessanitti iyyuu kan hin haasofne, haqniif dhugaan keessan kan isin jalaa dhokote, guyyaa jimaataa kan ta'e kan isin gaddisiise, kan guyyaan isinitti dukkanaa'e, kallattii ittiin deemtan kan dhabdan, eenyutu kana dhugaa koo ba'aa jettanii kan boossanii abdii kuttan yoo jiraattan dhugaan hin qallatti malee hin jirtu. Guyyaa jimaataa yoo taate owwaalamte illee guyyaan sanbataa hin dhufaa jechuudha. Gatii kana abdiin kun jireenya keenya isa lafaa irrattis
barumsa guddaa irraa argannaa jechuudha. Guyyaan jimaataa darbee aduun illee seera seetiin alaa kan itti dukkanoofte sun, jiillee gara dhiigaatti itti jijjiiramte sun, lafti itti raasamtee owwaalli illee banamtee du'oota see baachuu dadhabdee tufte sun, yeroo bilbiltuun dhugaa namaa owwaalamtu addunyaatu raasama. Kanaaf nuyi hordoftoonni kiristaanaa dhugaa keenyas bakkatti deeffachuu, dhugaa namaas bakkatti deebisuun dirqama nurraa eegama jechuudha. Eenyuun fakkaachuudhaaf? Kiristoosiin fakkaachuudhaaf, Kiristoosin uffachuudhaaf, akka abboommi isaatti jiraachuudhaaf dhugaa keenyas baafannee dhugaa namaas immoo deebisuu eeguun nu barbaachisa jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 6 irratti gooftaan keenyas kan barsiisee jira. Waan sii ta'u, waan gaariin akkasii ta'u akkuma barbaaddu abdii horachuun, dukkana keessaa ba'uun, dhugaa kee eeggachuun akkasii gammachiisu, atis immoo akkasuma jarri kaan dhugaa isaanii akka ba'amuuf, akka dhugaan kennuu kan akka barbaaddu, dhugaan jara kaaniis akka ba'u akkasuma taasisuun sirraa eegamaa nun jedhe. Waan sirratti godhamuun barbaanne isa kaan irratti ati siin taasisin siin jedhee nun jedhee nu ajaja jechuudha. Gati kanaatiif du'aa ka'umsi gooftaa seenaa kiristinnaa keessatti bu'uura isa guddaa kan qabu. Kana hundumti keenya hubachuu nu barbaachisaa jechuudha. Akkasuma du'aa ka'umsi gooftaa injifannoo du'a irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos taasisee, isinis du'a mo'adhaa nun jedhee du'a injifannee akka kaanu kan nutti himeedhaa jechuudha. Kana duwwaa miti, du'a boodaa jireenya haaraa akka jiru kan ittiin hubanneedha. Qamadiin isin facaastanu firee gaarii akka kennuuf lafa isaa mijeessitanii akka facaastan, ala facaastan sun qamadiin sun firee kan biraa biqilchuudhaaf jalqaba tortoruu qaba. Isa booda keessaa micireensaa sun firee kan biraa haaraa godhateetu firee baay'ee godhata. Akkasumas foon keenya inni mul'atu kun, inni dadhabu kun, inni nyaatu, inni dhugu kun jireenya bara baraa lubbuun keenya argachuudhaaf inni kun owwaalamee biyyoo irraa dhufee gara biyyootti deebi'uu qaba. Inni kun inni tortoru, inni dadhabu kun, inni biyyootti deebi'u kun, biyyoo irraa inni dhufe kun gara biyyootti ala deebi'u qaama isa hin dadhabne, qaama bara baraa jiraachuu danda'u, qaama lubbuutiin kaanee mootummaan darbine mootummaa Waaqayyoodhaan illee jiraanna. Jireenya haaraa jechuudha. Isa kanaaf guyyaa guyyaadhaan of qopheessuun baay'ee barbaachisaadha akka kiristaanaatti jechuudha. Abdii guddaa nutti horaa deema. Inni kan biraa abdii rakkoo keessa jirudha. Du'aa ka'umsi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos abdii rakkoo keessa jiru, guyyaan jimaataa akka jiru, guyyaan sanbataa akka dhufu immoo abdii akka godhannu jechuudha. Rakkoo keessatti kiristaanni abdii akka hin kunne, namni akka abdii hin kunne, qormaanni adda addaa yoo dhufe, dhiibbaan adda addaa yoo nutti dhufe, abdii utuu hin kutin akka cimnee guyyaa sanbataa, guyyaa du'aa ka'umsi seenaan jijjiiramu akka jiru hubannee akka cimnuuf Yesuus Kiristoos du'aa ka'umsi isaa kun rakkoo mo'annee akka kaanu kan nu dandeessisuudha jechuudha. Inni kan biraa
hundumti keenya akka faarfattoonni sila faarfatan inamanna du'aa ka'uu keetti akkuma jedhan hundumti keenya wabii taanee ragaa taanee du'aa ka'umsa isaa akka lallabnuuf addunyaan nageenye naman nageenyeef akka dhageeffachiisnuuf hunda keenya irraa nurraa eegamaa jechuudha. Gooftaan keenya du'aa ka'eera. Du'aa booda jireenyi bara baraa jira jennee jara kaanitti himuun nu barbaachisa jechuudha. Ragaa ba'uun nu barbaachisa jechuudha. Seen jalqabaa ragaa baate Maariyaam isee Magdalaa sana dubartiidha. Dubartoonni misraachoo dubbachuu keessatti kakuu haaraa keessatti bakka guddaa qabdu jechuudha. Isumayyuu lafa haalli mijate osoo hin ta'in dukkana keessa urgooftuu qabattee bakka awwaalaa Yesus Kristos dhattee jechuudha. Guyyaa iyyuu karaa awwaalaatiin darbuun nama sodaachisaa miti. Nama baay'eetu gara awwaalaatiin ala dhaqu. Waanuma danda'e salootii gochaa kadhannaa gochaa bira dhaqa malee lafa awwaalaa namni guyyaa achiin darbee halkanuu abdiidhaan itti dhufuu danda'a namni tokko sadaan. Jarri Ameerikaanii kun akkuma argitan namni tokko lafee namaafaa akkuma jiruun balbal faan dura dhaabbifu waan sodaatan hin qaban namoonni tokko. Inni kaan immoo namallee awwaalee yoo galee galgala abjuudhaan waanuma awwaalaa sana keessa kan ol baay'ee jira jechuudha. Rafee kan hin bulle kan sodaatu jechuudha. Namatti ulfaata. Dubartittiin kun sodaan utuu ittiin dhaga'amin simboo bakka awwaala sanaa isa namatti ulfaatu sana hundumaa utuu hin sodaatin dukkana sanas utuu hin sodaatin foon Yesus Kiristoosin barbaachuu dhatte. Foon Yesus Kiristoosin barbaachuu dhatte. Maal qabattee waan urgooftuu qabattee dhatte. Namni dhugaasee akka boo barbaadde utuu hin ta'in jaalala lapheesee keessa jiru sanatti iyyuu see kakaase. Dukkana sanatti hin agarsiisne mo'attee lafa awwaalaa sana waan jiru waa tokkotti hin agarsiisne isas mo'atteetu jaalalli isee kaasee lafa awwaala sana dhatte foon Yesus Kiristoosin barbaachuu. Nu yoo foon Yesus Kiristoosin barbaanna laata? Nyaadhaa dhugaa nuun jedhee nuu kennee jira. Nama meeqatu nyaatee dhugee jireenya bara baraa abdii godhatee jira. Jarri kaanoo maal eegaa jirra? Yeroo waamamnu hin beennu. Kottaa yeroo inni nuun jedhee gara isaatti nu fudhachuudhaaf nu waamu hin beennu. Akkuma argitan duuti baay'atee jira addunyaa kanarratti. Namni har'a jiru maal kaleessa wal argineen turre utuu jedhamuutu abaluun du'eera jedhamee ala himamu dhageenya. Kanaaf akka dubartittii kanaa foon Yesus Kristos barbaachuun nu barbaachisa. Nyaadhaa dhugaa jireenya bara baraa isinii kennaa nuun jedheetu kakuu haaraa keessatti guyyaa kamisaa sirna tume keessaa inni tokko inyaa kana nyaadhaa. Inyaa kana dhugaas. Kun nyaata lubbuu keessanii dhugaatii lubbuu keessaniiti. Beeloftanii akka hin jiraanne nuun jedheetu nuu kenne. Kanaaf miillumaan deddeebina moo foon isaa barbaachaa jirra? Dhiiga isaa barbaachaa jirra? Eessa jiran fudhannaa jennee barbaachaa jirra moo tarii yoon fudhadhee kufe yoo yoon cubbutti deebi'e yoo yoo seexanni na dogongorsiise yoo akkamittiin fudhadhaa jennee hojii seexanaa xiinxallee ilaallee ulfeessinee guddisnee arginee eegumsa hafuura qulqulluu sanarraa fagaannee tiksee waaqayyoon nu godhu sanarraa fagaannee sodaannee boodatti deebi'aa jirra moo akka
Maariyaam isee Magdalaa kana dukkana otoo sodaate garasaattis gaafa dhuftu waan gaarii urgooftu qabattee dhufte mana Waaqayyoo ala dhufnu nuyi maal qabannee dhufna? Waan urgaa'u, waan jaalalaa, waan tokkummaa keenya cimsu, waan eebbanuu kennu qabannee dhufna moo tarii urgaa gaarii waan hin taane fidannee dhufna? Waan tokkummaa keenya jabeessu fidannee dhufna moo waan gargar nu baasu qabannee dhufna? Waan gara Kiristoositti nu butu moo waan irraa nu fageessu qabannee dhufna? Maal qabanneetu gara Kiristoositti dhufna? Dubartittiin kun urgooftuu qabattee dhufte. Yeroo hundumaa arawoof wal madaallu nama mana Waaqayyoo keessatti tajaajilaa jiruun lubaan, yaaqoniidhaan, faarfattuudhaan namoota fuulduratti mul'atanuun woof madaaluu yoo jalqabne hin kufna jechuudha. Madaalliin keenya sagalee Waaqayyoo wajjin ta'uu qaba jechuudha. Maaliif hundumti keenya nama gatii taaneef hin dogongorra, hin dadhabna. Nama laallee yoo dhufne nama laallee ofirraa garagallee deebina. Alanni kufu alanni dogongoru. Maaliif namni dadhabaan? Sagalee Waaqayyoo garuu madaallii godhanneetu. Phexros iyyuu isa duukaa oolaa, isa duukaa bulaa, isarraa baratee guyyaa jimaataa sana guyyaa tokko keessatti gaafa kamisaa ansi ganuu hin danda'u yoo barbaachisa ta'e iyyuu si wajjin hin du'a. Akkasi jaalladhatu beekta miti jedheetu timeetu gooftaanis isa laalee halkanittiin kun utuu hin bari'in halkan kana al sadii nagantaattiin jedhee ani moo jedhee yoo duuti barbaachise si wajjin hin du'a malee ani sin ganu jedhe. Garuu halkanittiin utuu hin bari'in waanuma isa fayyaduun waan jireenya isaa jijjiiruu danda'u illee utuu hin ta'in waanuma xiqqoo yeroodhaaf jedhee qorra yeroof itti dhaga'ameef abidda qaammachuudhumaaf jedheetu al sadii nama sin jettan kanan beeku jedhee Yesuus Kiristoos hin gane. Jarri gurguddaan kufaniiru. Namoonni Waaqayyoo jarri jedhaman Abrahaamiif Daawit farraa kaasne illee yoo laalle qulqulluu Phexrosis dhufne yoo ilaalle jara kakuu haaraa keessa jiranus dadhabina foonii qabanii kufaniiru. Nama gatii ta'aniif garuu kufaatii isaanii tachumaan hin hafne jechuudha. Imimmaaniin immoo gara isaatti deebi'an. Jarri kuftanii jarri kufnu yoo jiraanne boonyee isatti deebina. Dadhabnee boodatti hin jennu ala sana diiyaabiloos hin gammada, ala nuyi kufnu hin gammada. Eega nu kuffisee booda amma maal jettee mana Waaqayyoo dhatta? Amma si mana Waaqayyoo kan dhaabbatu sin jedhee sittaasaa keessaan sittaasaa. Maal jettee fuuldura nama dhaabbatta? Maal jettee mana Waaqayyoo dhatta? Amma akkam gootee dhattee achi gidduu dhaabbatta sin jedheetu gurra keetti sittasaasa. Gatii kanaa Waaqayyoo abbaa raaraa, abbaa dhiifamaatii, abbaa koorraa addaan hin ba'u sin gammachiisu Waaqa koon gammachiisa jennee erkaa baanee dhufuu qabna. Phexros halkan sana al sadii eega ganee booda imimmaaniin Waaqa isaatti deebi'e. Jarri kuftan yoo jiraattan abdiin kutina. Waaqayyo keenya Waaqa abbaa dhiifamaa, abbaa araaraati. Waaqni nu itti amannu jechuudha. Gatii kanaatiif amma dhumaatti amantaa keenyaan cimnee ifni du'aa ka'umsa gooftaa keenya laphee keenyatti ifee jireenya haaraa jiraachuudhaaf nama haaraa ta'uun nurra jiraata jechuudha. Kanaan booda guyyaa 50 fuuldura keenya jiran immoo waa'ee du'aa ka'umsa kana yerootti dhugaa baanu gatii ta'eedhaaf al tokkichaan seenaa du'aa ka'umsa isaa, bu'aan du'aa ka'umsa isaa al tokkichaan lallabamee waan dhumu miti. Kallattii adda addaatiin dhageenya hin baranna. Cimnee garuutti jiraachuun baay'ee nu barbaachisaa jechuudha. Gatii kana amma du'aatti kan nu jaallate
du'a keenya kan nu du'ee jireenya isaa kan nu laate. Ilmi gooftaa, ilmi waaqa keenyaa Iyesuus Kiristoos, ilma waaqa kan ta'e Abbaaf Hafuura Qulqulluu wajjin teessoo waaqummaa isaarratti Suraafeel Kiruubeel qulqulluu jedhanii kan isa galateeffatan. Gaafa nama ta'ee gara lafaatti dhufu kaballaa namaa harka namaatiin kan fudhate. Fayyisuudhaaf dhufee isa fayyisuuf kan fannoo irratti fannifame. Waan hojjetan hin beekanuuti dhiifama taasisiif jedhee abbaa isaatti asii ol isa isaa wajjin jirutti waaqummaa isaatti akka cubbuu ta'etti lakkaa'amne dhiifama kan gaafate. Isinis jarri isin yakkan cubbuu isin irratti hojjetan badii isin irratti hojjetan yoo jiraatan illee waan hojjetan hin beekanuuf kanaafuu yaa Waaqayyo cubbuu isaanii dhiisiif jennee akka walii dhiisnu akka walii kadhannu jechuudha. Maal akkamitti almeeqa na yakkitee almeeqa na himattee almeeqa maqaa na balleessitee jennee akka lakkoofne boleessi kee yoo si gaddisiise dhiifama godhiif jedhe. Almeeqa godhiif jedhe. Al 77 sa'aatii 24 keessatti guyyaa tokko keessatti al 77 jedhaniiru dhugaa. Tasuma yeroo hundumaa dhiifama godhaa jechuudha. Dhiifama godhaa. Addunyaan akka argitan keessumaa jarri kaleessaa waggaa 200,000 irraa Yesuusin fannisanii Ayuudonni ammallee kunoo Yesuus dhufuuf jira jedhaniitu maqdasa hojjenna jedhanii akkaataa jarri lafa Yesuus gaafa inni dhufu Masiichi gaafa dhufu maqdasa hojjenna jedhaniitu lafarra jiru duguugaa jiru balleessaa jiru. Daa'imni jiru ijoolleen jiru balleessaa jiru. Kaleessas dhiigni isaa ijoollee keenyaatti darbuu jedhaniitu ofirratti murteessan. Nuyi akka kan jaraa isa Masii ganaa dhufu miti kan eegnu. Kiristoos keenya jalqaba nu dhufee bilisa nu baasee jira. Amma kanaan booda gara isaatti nu fudhachuudhaaf dhufa. Mootummaa lafarraa uumuudhaaf miti kan inni dhufu. Wal nu fudhachuudhaaf. Kanaaf qophoofnee akka isa eegnu. Du'aa mo'atee akka inni du'aa ka'e nuyis immoo cubbuu keenya keessaa cubbuudhaan duunee isa jirru keessaa isatti amma dhumaatti amannee cubbuu mo'annee akka jiraannu humna nuuf haa ta'u. Amma dhumaatti inni nu haa gargaaru. Ayyaanni du'aa ka'umsa gooftaa keenyaa ifni isaa laphee keenyaatti fee bara jireenya keenyaatti nu wajjin haa ta'u kan nu barsiise Waaqni keenya galanni isaaf haa ta'u. Hai Waaqa nu barsiifatee Waaqa nu gorfatee guddaan ta'u abbaan keenya akka gaariitti wangeela keessaa caqasanii waa'ee gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos dhugaa nuuf baanii akka gaariitti nu barsiisaniiru. Waaqayyo sagalee jireenyaa sana dhageessisu, sagalee jireenyaa sana dhageessisu, sagalee jireenyaa sana dhageessisu. Waaqayyo hunduma keenya dhaaltuu mootummaa isaatii nu haa taasisu.